Jaala kiyyaa dhugaadhaa hagayya gaafa bultii 8 bara 2021 irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiru akka waraana bilisummaa Oromootti bobbaa eegaleetu jira. Egaa kanaan duras waraanni bilisummaa Oromoo bobbaamarra jira, lolumarra jira. Kamiila nagaa ka adda taasisu waltakkaa yeroo tokko gabrummaa hundeen buqqisnee xumura itti gochuu rakkoo dararaa Oromoon keessa jiru yeroo xumuraaf guduunfuuf ka jedhuuni zooniin hundiyyuu bakka jiru irraatii bobbaa wal fakkaataa gaggeessuutti ka jiru. Bobbaan kallattii sadii ka adeemaa jiru. Bobbaan kallattii Finfinneetii zoonii giddu galeessaa dabalatee hanga lixaatti jiru duula bobbaa Jaallaggasaa Wajiiti. Akkasumas kallattii Finfinneerraa zoonii kibba bahaa hanga kibbaa dabalatee ka adeemu immoo bobbaa duulaa Natii Gammadaa fi Elemoo Qilxuubii. Akkasuma ammoo Finfinneerraa gara kaabaa kan isee Walloo dabalatee jechuu bobbaa Hasan Ahmeeti jechuu adeemu jiru. Akeekni bobbaa kanaa egaa akkuma filasii ibsee gammatti xumura gochuu kallattii jiru irratti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiru irratti aanotaa fi godinoota akkasumas kallattii keessa socho'u hundumaa to'achuu, diina achi keessaa qulqulleessuu, lafa dhuunfachuu, uummata dhuunfachuu, bulchiinsa uummataa ammoo diriirsaa adeemuu. Bobbaan kuni kallattii kanaan akkaataa kanaan maqaa sadiin socho'aa jiru kuni yeroo gabaabaaf deemsifama. Yerootii booddee ammoo akka waliigalaatti akka zooniitti osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaanii duula gaggeessutu jira. Duulli sun immoo yeroo magga'u fi maqaa tokkicha duulli sun ittiin gaggeeffamu miidiyaa fi kan ibsamu ta'a. Egaa walumaa galatti haalli bobbaa kanaa kana fakkaata. Hagayya 8 dilbata irraa kaasee duula kanatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundumaarraa harca'aa diinaa qulqulleessaa lafa isaa dhuunfachaa godinoota Oromiyaa bilisa baasaa tarkaanfachuu eegaleera. Milkii qabna, injifannoos qabna. Akkasittiin deemuutti jirra. Zooniilee hundumaarraa kanatu jira jaalawwi. Ayyee ajajaa ol aanaa Abaa'oo Woboo Almarroo Dirribaa bobbaa milkiif injifannoo isiniif haa ta'u milkaa isiniin jenna. Ayyee innis jaallanii bakkuma jirtanii jajjabaadhaa ammoo uummata Oromoo ka bakka hundumaa jiru iyyuu waa dhaammachuu fedha. Uummanni Oromoo akka sirni dhablummaan biyya keessatti hin dagaagne naannoo jiru hundumaa irratti wal tiksuu, of tiksuu, naannoo isaa qabeenya isaa tikfachuu akka qabu. Bakka diinni irraa buqqa'etti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfatee yeroo fuulduratti darbu uummanni wal ijaaree wal ta'ee naannoo isaa tikfachuu bulchiinsa mataasaa tolfachuudha qaba. Kan yeroo sirni dhablummaan akka hin dagaanne kan dhaammachuu barbaada. Uummata Oromoo bakka hundumaa jirutti iyyuu saamichi hanni akka hin babal'anne, waldhabdeen akka hin babal'anne haalli akkasii sochiin jiru keessatti namni gaa afaan Amaaraan kan jettu tokko jira. Warri Amaaraa girri laleebaa himmachaa jetti akkasuma hin taane uummati naannoo isaa waloo isaa wal to'atee socho'uudha qaba. Akkasumas jaallan waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa kanarra jiru hundi keenya iyyuu bakka jirru zooniileen hundi qondaalonni ajajoonni akkasumas miseensonni waraanaa bobbaa jiru kana milkeessuu yeroo xumuraa fi gabrummaatti guduunfaa gochuu qabna. Hamileen lolachuu qabna. Irra aanutu nurra jira. Kanaaf iyyuu bakka deemamu hundumaatti, bakka lollee diina buqqisnu hundumaatti uummanni akkaataatti bulchiinsa mataasaa tolfatu caasifama tolfaa fi deemuutu nurra jiraata. Sirna dhablummaa to'achaa deemuutu nurra jiraata. Haasaalee uummataa tiksuutu nurra jiraata. Haasaalee uummata tajaajilanii kan mootummaa hin ta'iin fiichillee mootummaa akka ta'u biyya akka ta'u warruma kana waan ta'eef isaan kanaaf eeggannoon taasifamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kana dhaammatee fuulduratti deemuutu itti jira. Egaa uummanni Oromoo immoo beeka qabsoo kana bara dheeraa keessatti hirmaatuu jira. Ammas itti jira. Yeroo xumuraa ofirraa immoo guduunfachuu fi jabaatee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee waan danda'u hundaan itti of kitine qaanii gabrummaa bara dheeraa keessa turte kana keessa akka of baasu of naannee dhaammachuufidha. Fayyaa ta'aa jajjabaadhaa jaallan bakka hundaa jirtanii ni injifamnaa ni mo'annaa.
Oromiyaas bilisa ni baasna. Jiraanne bilisummaa Oromootiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti kan arginu. Yoo hin jiraanne immoo Oromiyaan bakka nu barbaaddetti lubbuu sana ni kennina. Lafeen keenya riqaa ta'e taphni irra haa tarkaanfatu. Dhaamsa kiyyaa jajjabaa dhaawwoo bakka jirtanii fayyaa naaf ta'ee fi fayyaa ta'aa jedha.